nudhamaaftanii rabbi isin haa dhamaasuu jedha mata dureen ashamaa harka fuudhe jena jaalatamoo fi kabajamoo lammiilee Oromoo hunda keessanuu nageenyi kiyya isin haa ga'u yeroo dhuftanitti yeroo agartanitti sagaleen dhagahama nu dhageessa dhamaanee jira nu dhamaaftanii jirtanii nu dhamaaftanii jirtan dhamaanee jirra dhugaa rabbiitti dhama'ee jirja viidiyoo warra Facebook gubbaa kana yoo laalte jettu mata gara nama gala jechuu mee tokko tokkoon isinii kaasa qabxii takka takkaan isinii kaasa qabxiin dura ijoollee jechuu tokko tokkoon mee isin mee akka mataa uf laaltan akkatti akkuma kiyya kana namni biraallee mataan isaa akkatti jeeqame kaan madaalee laaluu barbaadetti mucaa tokko duraan dursa Keng Nazir Anole irraa haa kaasu shanee arrabsa shanee jedhe shanee arrabsa shaneen badduudha Daawud Ibsaa badaadha sagaleen dhageettaniimi Daawud Ibsaa badaadha hattuudha jedhee kana arrabsa yaa zoon bada jedhee kana arrabsa inni okay jarri baddu haa jennu gara kaani naa fudhan as deebina mucaan tokkollee amma as ba'e maayii kana Muhammad Anole moo maali akkana Joohar badaadha jedhee akkatti gubbatee arrabsa Joohariin arrabsa kanallee gurri nu dhagaha Joohar badaadha Joohar akkatti mallaqa namaa nyaatee akkana jedhee eenyu lataan tokkollee raayyaan tokkollee raayya gurbaan raayya jedhu tokko gartanii kaa warra Jimma mallaqa namaa nyaatee maalii godhee maali jedha hayyee ani akka Oromoo tokkotti nama siyaasarraa qulqulluu ta'ee tokkotti na fudhame fayyaalessa Oromoo bilisummaa barbaadu tokkotti ati asiin Joohariin arrabsita ani si dhageeffadha taa'eetumaan Nazir asiin shanee arrabsa kun ammoo gara tokkoon ammoo maal jedha Kamaal galchuullee Kamaal akkatti Kamaalin arrabsa kaawaa oo arrabsa kun garasiin kun asiin Daawudiin arrabsa kun asiin Joohariin arrabsa kun asiin Oppoodiyoo arrabsa Masfiin Faayisaa ammoo kuni martuu hin taane nuti Itoophiyaadha afaan Amaaranyaa haasa'uu qabna nuun jedha okay mi'an akka Oromoo tokkotti akkamitti yoo dhageeffadhu sammuu yana fudhattee ani akkam ta'e mee akkamitti dhageeffata namni isin dhageeffatu maal jedha garam gorra mee garam gorra Jooharillee arrabsitan nu harkatti arrabsaa jiran argaa jirtan viidiyoo gara kaaniin Daawud Ibsaa shaneedha jedhanii kunoo elemoollee achin dhani kama waraana adda bilisummaa Oromoollee eeksii gubbaa keettan yoo amma fakkeenya ani Daawud Ibsaa deeggara jedhe nama badaa ta'e nama bitamaa shaneedha hayyee kanallee arrabsitan kaawaa oodha yoo an jedhellee nama badaa ta'e Joohar deeggara yoo an jedhellee nama badaa ta'e Oppoodiyoo deeggara yoo jedhellee nama badaa ta'e waan ajabaa rabbi kana mara hundaamee waan takka waan ittiin xallee an keessa arge jarri kun hundinuu jechuu biiftuu gadaa haa taatu Naziir haa taatu mucaa sana haa taatu Amaaran tuqan jarri kun abadan Gimboo Sabaatti Amaara naafxanyaa kana abadan biran gayan hin sodaatan taate hin jaalatan taate hin faarsan taate jarri kun kana maran tuqan jechuu maaliif akka deemtan naan galle ani ajandaan keessan maali Naziir hin taatu akkasi farsoo wajjin dhuga Amaara farsoo wajjin dhuga jechuu biiftulleen sanumaa kun huccuu Amaaraa kaayattee akkasitti teetti mucaa kaa waan inni ta'e mi'a fachuu xiqqoo turee waan inni haasa'u boodarra ammaaf Jooharitti jira mallaqa nyaatee maali jedhee Jooharitti jira boodarra arga jechuu xiqqoo si jala deemaa jira quba qabaadhu dhamaanee jira dhugaatti ani akka mataa kiyyaatti garam gorramee maal deeggarra karaa kam deemna ummata Oromoo dhamaaftanii jirtan jechuu dhugaa rabbiitti ummata Oromoo kana mataan isaa akka garagalu gara mee amma nam tokko haarawatti Facebook banata Naziir as bahee waa'ee Oromoo dhageeffadhaa mee waa'ee qabsoo Oromoo tana dhageeffadha Naziir Anole as bahee tumaan Daawud Ibsaa ganama galgala zikriin isaa Daawud Ibsaa kanuma dhageen ani mucaan biiftuu gadaati fi maali fi en maqaan isii Misraaqi an sunillee Joohar badaa Joohar akkana nu godhe Joohar akkas nu godhe kana waan inni godhe waan itti kenne gahee mas waan jedhe geettanii har'a Masfiin Fayyisaa birrii OMN ni kenne $10 kenne na deebisa waan afaan Araabatiin heegaltanii haasawa fofokkataa haasawa ijoollummaa takka
mee fachu Naziir asii Daawud Ibsaa jedhee nutti iyya kunillee asiin Kamaal Galchuutu akkatti nu miidhe jedhee biiftuu Gadaati fi maaliin Joohartu nu miidhe jedhee si iyyan mee akka maal dhageeffadhani mee amma akka Oromoo tokkootti akka nama qulqulluu tokkotti dhufe mee sammuun tiyya garam naan deemti namni siyaasaa hin beekne tokko ka jaalalum Oromummaa fi bilisummaa barbaadu tokko maal isinirraa dhagahame maal isinirraa barata maa akkasitti madaaltanii ilaalle الو همبرجر طيب طيب يا انجير تنيمي شركة ونت نوامي warra jettanii akka carraa ta'e sila eenyu ruuzuma nyaataa ooltanii jettan ruuza qofaa miti biyya kanallee hamburgii illee ni jira jechuudha sharikaan nyaataa hundumatu jira dhageettanii jiddumaan isinii himata Oromoo sharikaan eenyu kumbaaniyaan nyaataa ka nyaataa ruuza qofaa miti wanni Ameerikaa jiruu fi biyya Awurooppaa jiru wanni biyya Awurooppaa jiru dhageettanii wanni Awurooppaa keessa jiru hundumatu jira jechuudha biyya kanallee ruuzumaa fi maalii gaala anan gaalaa dhuudanii akkasitti fakkaatu wallaahi magaalaa tana keessa wanni Awurooppaa jiruu fi Ameerikaa jiru sharikaan guutuun kunoo manatti siifiddi dhageettanii hin nyaatan jechuudha ruuzuma nyaatti ijoollee biyya Arabaa ruuza quuftee akkana taate ruuza hamburgii illee nyaanna jechuudha dhageettanii silaa tokkochuma ajajjattanii inumaa guyyaa lama ajajjadhala lama habbaa lama suuraa kaasa suuraa na kaasa daddafaati kaasa kuno biyya Arabaa taa'ee hamburgii nyaata maali nyaata ruuza nyaata jettan ammallee kaaftanii akkasiiti mee xiqqoo haasaya kanaafuu jara keenya nu dhamaasinaa dhamaanee jirra wallaahi dhamaanee jirra nu dhamaaftanii garam deemnaa wallaahi garam deemnaa karaa kam sochoonaa warri feesbuuka kana gubbaa jechuudha kun kaan nu harkatti busheessa na dhibdee jirti dhugaa rabbiittan gara boodarra maal godhuu heddan beeytanii akkam gootan dhugaa deemee namni kun akka oppoodiyootti golu godhaa jirtan ummata kana hawaasa kana jechuu garsa oofaa jirtan yoo saniif yaaddan malee amma yoo achi ilaalle shaneen badduudhaan hun jettan badduu diina jettanii akkasii halkanii guyyaa balaaleffattanii kun waraana woboo kaleessa elemoonfaa wajjiin ammoo wanni godhu ayyaana godhan eeksii gubbaa keettan tamaam jooharillee badaadhaa jettan tamaam okay mee hayyee kamtu gaarii dhare ODF illee kun bitamtee eenyutti galte Biraanuu Naggaattu ijaare jettan lawaan jedhan beeta shanee jechuun wayyaanee Eertiratu ijaare shanee jechuu jedhan in dhageenna guri nu dhagaya ima madaalla sammuu keessa keenne hayyee dhaabni Oromoo kamire mee namni tokko dhaaba jala deema mee dhaabuma Oromoo naa hima maraa xureessitanii mee dhaaba Oromoo tokko Jooharillee kun warri arrabsaa jiru hin jire jechuu mee maaluma jala deemna nu hima barreessaa mee sin laala warri badduudha wanni Oromoon qabdu kun guutuun miidiyaaleen cufatuu qaba jettanii iyyitanii qiyaama rabbii buuftanii wanni Oromoon dalaydituun martuu badduu jettanii mee garam deemna nutti hima dhamaanee jirra barreessaa mee namni jirtan kawa arrabsu jira kuno Kamaal maali jedhee kuno Kamaal gantuu jedha kun shanee Daawud Ibsaa Daawud dukkanaa jedha Joohar mallaqa nu nyaate Jooharillee badaadha jedhan oppoodiyoon baddu ODF baddu ABO'n baddu KFO'n baddu hundinuu badaadha meeram deena nuti maal abbaa keenyaa ta'an
boollatam seennu eenyu deeggar eenyu wajjiin dhaabannu dhamaaftan ummata Oromoo dhamaaftan dhugaa rabbiitti namni yaa'ii qabu dhugaa isiniin jedhaame ani naannolee yaa'ii guddaa qaba takka jedhu ummata Oromoo kana bittinneessuuf yaa'ii guddaa qaba sadarkaa guddaatti fudhadha maaliifi gara kaan laaluu dhabuu isaa waa xiinxaluu shanee jedha malee nama kaan aarsutti jira ammoo shanee horroo guduruu jedha shanee horroo guduruu barreeffama keetillee arge shanee horroo guduruu jettu warra Wallaggaa arrabsaa jirtu warri Wallaggaas deebi'ee hoo Joohar arrabsaa Kamaal arrabsaa Arsii walitti buusan jechuu ijoolleen as deebitee walitti wal nyaachisaa jirtu tokkoffaa sadarkaa tokkoffaatti Naziir Aanolee aqqaaxaariin isa yoo xiinxalateen jettan aqqaaxaa gorsineellee itti himee jiran aariif hin jedhu wallaahi dhugaa rabbii uummata walitti buusan yaa'iin dandeenyu yaa buleeyyantii nutti nurraa cal'isaan shanee haa taatu waan feetaatotu dhiisa dhaaba Oromoo dhiisa nurraa Joohar illee kan arrabsu jira hayyee akkam goona mucaan tokko as deebi'ee aarii Naziir Aanolee isatu ijoollee summii itti naqu ijoollee amma eenyu biiftuu tanaa fi maalii kanallee ijoollee nama aarsee akka hillikiin seenee uummanni kun wal nyaatu godha takka jedhe nama yoo nama tuqe fakkeenyaan yoo nama tokko arrabse akkanallee arrabsan beekuu qaba akka namni itti gubatu beekuu qaba malee namni aamin arrabsitee galatoomi namni siin jedhu hin jiru takka jedhe biiftuun sunillee sanuma asirraa ummata wanni balaa kana guutuu ummata Oromoo kanatti kaase dhugaa gaafa dura jalqaba maalan baawaa buufti miti wallaahi ijoollee xiinxallaa jiraameen Oromoo tana walni wal nyaachise tokkoffaa biiftuu tana jechuu namni duraan nagahumaan jiraataa turre dheengaddan beektan jechuu bara meeqarra jaalala Oromoo ijaarree ana boonsa ijoolleen hedduun jechuu jaalala tokkummaadhaan ijaaraa akkasitti deemaa turre ummata wal nyaachise jechuu maafiyoonni kun as bayanii tuun intaloon eenyu maqaan isii tan afaan Amaaraa haasoytu nagaayyuu afaan Oromoon ijoolleen baay'inni afaan Amaaraa warra afaan Oromoo haasa'u kana rakkin amma ta afaan Oromootiin waan badduu haasoytu uummanni keenya uummata fayyaalessa waan jedhaniin kana dhugaasee fudhata kanaa walitti buusa ammoo nama hedduu akka miidhaa jiran quban qaban dhugaa rabbiitti nu dhamaaftanii jirtan namni hedduun akka sammuun jeeqamtullee ni beeka jechuudha mee garam gora amma geennee kalaas alaabaa wanni oppoodiyoo sitti maxxanfadhee oppoodiyoo ta'uu malee waan hanaaf oppoodiyoo ta'uu malee waa takka nuunaaf gara maratti ari'amne tana huccuu shaneetii ofirraa baasii nuun jettan alaabaa tanallee warri kaawaa argaa alaabaa tanaan fedhu baay'inni hayyee hin fedhan kun hin fedhan hayyee jarrillee kaawaa waan feetu jarri wal nyaatan jechuu garaagarana nu jidduu tanatti rakkanne wanni nuti barbaannu bilisummaa barbaanna nagahaan jiraatuu barbaanna nageenyi uummata Oromoo jidduutti bu'uu barbaanna mee akkamitti jiraanna akkam taana nuti hawaasni maal uummata kanaa maal yaanne isin hawaasa amma ayyee damma yoo dhageeffadhee jedhu eenyu odaa xasee waan jedhu kashlabboota diinota farreen nagayaa farreen maalii farreen Oromummaa ufi sila ani isallee hin xiinxalla garuu ima iseetumaan xiinxalla wallaahi cubbuu sirran kaahu cubbuu jarrallee hin kaahu warra barreessu kana jalaa akkatti ilaala jechuu ummata Oromoo jedha ufi komintiin isa arrabsaa jira ummanni Oromoo kame akka oppoodiyoon ummata keenyeetti barnam tokko ummata keenya fakkatti dhaabni keenya dhaabateetti komintii yoo laalee jedhu ka oppoodiyoo komintii jechuun yaada ummata yoo laale dhibba keessaa dhibbi in arrabsa sila ummanni isin itti haasoytu kam bar'an fakkeenya ila asirratti mee amma an haalaalu amma wallaahi namni baay'een arrabsaa hin jiru namni baay'een arrabsaa hin jiru tokkollee kan arrabse argaa hin jiru ummanni yaada kiyya kana fudhataa ka itti an haasa'u ummata kanaa amma fakkeenya ilaaleennu qaadii yaaduma wal jijjiiraa jirra eenyu qaadii nama jedhuu fi achirra gaddabre yaada kana ummata kana ilaalchi ummata kana mee maal jedha namni yoo ummanni akka jiruun si arrabse yoo ummanni dhugaa dubbatte Ahmad har'a jechuu laal namni kun ummata yaada wal jijjiiruu mee yaada kee kana fudhatama qabaa nama biratti an amma yaada kiyya hin xiinxalla jechuu yaada kiyya hin xiinxalla ummataa fi yaadni kiyya waan namni naan jedhuu fi
waan ani dubbadhuu fi waan ummanni naan jedhu wal ta'anii ilaalu. Oppoodiyoon amma ummata keenyaa dhaabannee ummata misoomsaa jirraa ufii ummanni akka jiruun isa akka isin feenuu jedhaan kamiree ummanni ati ijaaraa jirtu ummataaf kadhaabatte hin jiru. Odaa xasii amma dheengadda akkas dubbataa ummanni akka jiruun komintiin isa arrabsa. Kuni marti ergamtuu wayyaanati. Warri isin moromoo kun xiinxalluuf gamaagamuu qabda. Warri isin xiinxallu kun kashoota fi waan miliyoonan diinni erge kamiree Oromoon tamita Oromoon yoo gaafa odaa xasee gaafa amma kana arrabsite warra Facebook gubbaa jiru kana guutuun ummanni kun amma kana jala jiru kun diina tokkochi hin jedhu. Ilmaan Oromooti nagaa barbaadan. Nagaa barbaadanii bilisummaa barbaadan malee diinaa ummata kanaan jechuu akkamitti eega diina maal gootaa itti haasoo dhugaa rabbiitti nama ajabsiisaa bar haga sanuu wanni amma xiqqoo kaawaa irra wayya wanni an jedhuuf maali waan biraa dhabdu jechuu waan biraa dhabdu ummata hin jeetu yoo Oromoo waa godhuu baatte kaawaa nama xiinxallee meeqa maal galchuu guyyaa takka agartanii eega kaawaa kana dhaabate as bahee ummata jeeqee ummata Oromootiin dubbii hamtuu jedhee garaa aarsee amma anatu bilisummaa oofaa jira arsii keessa socho'aa jira waan hin taane dubbii kijibaa ittiin dubbatan jechuudha afaan qabatanii nurraa ta'an namni afaan qabatee sirraa ta'e waan gaarii bar yoo waanuu godhuu baatta waanuun godhina fa'in lam tansuruuna falaa tadribuuna ila wanni an garaa haquma rabbii haa dubbannu mee guyyaa takka kamaal galchuu takkii kaa'oo tanan irraa dhiisi kaa'oo mal jettee asirraa xexxas tanan eenyu ijoollee waan beeyne tanan dhiisi guyyaa akka dhaabatti Oromoo waa tuqanii nama jeeqanii jarri kun jeequmsa saba jidduutti ooni waan takkan goone jechuudha haqa rabbii dubbatuuf amma yoo an kana dubbadhu arsii waan ta'aniif maali waan ta'e dhugaa rabbii haa dubbannu mee waanuu haa godhuu baatan Oromoo haa bilisoomsuu baatanii Oromoo waa godhanii jarri kun Oromoo waa godhanii Oromoo walitti buusanii Oromoo arrabsanii takkan tuune jechuudha kunuu waan guddaa nu waanuun godhinaati homanuun godhina bar jara keenya shanee yoo jennee amma shanee yoo jenne waan ani amma shanee hin jenneef maaliif yoo jettan as deebi'anii jooharillee arrabsan as deebi'anii waan biraati yoo namatti dhagaa darbatte dhagaan afursitti darbatama bar naziir aanolee ka'an jedhuun waa sammuun qabuu malee sammuu isaatu duuda ati yakka isaanii ati himte as deebi'anii nama biraa joohariin arrabsiisaa jirtati hawwii bilisummaa mee hawwii bilisummaa ati warra wallaggaati natti fakkaatti hedduu na jallee na hordofta mee akkam taana nuti amma dhugaa akka hawaasa Oromootti jechuu wallaggummaaf hin deeggarin shaneellee waa wallaggaan ajajaan ta'eef ani arsii jechaaf takka hin deeggaru Oromummaaf jecha wani nuti barbaannu hawaasa Oromoota keenya ka wallagga keessa jiran ka gimbii keessa jiran haadha ilmoo gubbaa taa'e jedhaniin san akka isiin gabrummaa jalaa baatu barbaanna arsii keessatti abbaa Jamaal ilmaan sadii irraa ajjeesan san gumaa isaa deebisuu barbaanna Harargee keessatti Sabriina Aadam akkasitti rasaasan ajjeesan san akka gumaan isii deebi'uu barbaanna dhiiga Oromoo san deebisuu barbaanna malee nuti waa'ee warra wallaggaatti ol tahee arsitu ol tahee maaltu ol tahee dhaaba kana ani dhugaa rabbiitti hawaasni kenna waan akkasiin barbaadan fakkaata Oromoon san hin barbaadu abbaan fedhe nu haa bulchu abbaan fedhe nu haa hogganu oppoodiyoo yoo rabbi qajeelche jedhe ani wallaahi osoo oppoodiyoon dhugaan dhaabatte haqaan dhaabatte dhagaha ejjennoo isin hima osoo oppoodiyoon dhugaan dhaabattee waan gaarii dalayde alaabaa ishii asiin kaa'e oppoodiyoo deeggaraa isiniin jedha garuu alaabaa sana hin jijjiiruu beeke tana abadan hin jijjiiru oppoodiyoo deeggaraa isiniin jedha osoo dhaaba faayidaa qabu taatee kijibduu ta'uu baatte amma mala dhabne bar mala dhabne gara gorru dhabne dhamaane Sabriina Abdallaa ta'e wallahi dhamaane mee akka nama sammuu qabuutti akka nama haqaa waa xiinxaluutti xiinxalla amma taa'ee shanee yoo jedhee arrabse shanee Oromumaami jarri turi Oromoodha beeka eessa jirti aangoo qabdi hin qabdu baqattee biyyaan baa jirti mallaqa namaa nyaattee ofii dhaqee itti kenne malee narraa qabdee narraa morma na qabdee akkatti na qabdee narraan fudhan okay kun illee asii kaawaa arrabse dhaaba Oromoo jarri kaawaa untun maalinni Oromoodha moo Oromoo miti Oromoodha hayyee gara kaan bakka fedhe haa dhaqu Amaara jala haa dhaqu waan ta'e haa ta'u jarri kun Oromoodha ODF fi maalillee bar rakkanne waan ta'an wallaalle gara kaan hin eenyu shanee
eertiratu ijaaree nuun jedhan oppoodiyoo wayyaanetu ijaaree nuun jedhan oppoodiyoo shaneen oppoodiyoo shaabiyaatii jedhan oppoodiyoon ammoo tun oppoodiyoo wayyaanedha ODF ammoo oppoodiyoo Biraanuu Naggaattu ijaaree dhiiroo maal abbaa keenyaa taana dhugaa rakkanne waan ta'an wallaalle gara kaan intalti intalaa fi gurmaa masfiin kun Itoophiyaa ta'aa afaan Amaaranyaa haasayaa kiristinnaa ka'aanuun jedhan yaa rabbii kiyya garam taana maaluma abbaa keenyaa garam gurraa wallaalle dhugaa rabbiitti mee mala dhahaa isin martu yoo amma fakkeenyaa shaneete qeeyna jenne diinaa kashlabbeedhaa ergama wayyaanee nuun jedhan kaawaa yoo qeeyne kaawolleen kun ergamaa shaneetii warra abbaa garaatti hatootaa nuun jetti maali nu dhibe dhugaa mee hamburgii kiyya nyaadhana jalaa qabbanaa'e nagaatti si wajjiin mataa na dhukkuburra nagayaa yoo kana nyaadhina wayya Itu nama sungguh ya ini sih wajib ngurur hamburger fi ruza kenya ada negara tahu nawai hanya nukut aja